السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أمة الدنيا هندا ركو هواسا كن هواسا ورمو هواسا سكو مندوتي في هواسا واللو جدو ترجمة درتا أوتين هواساتي في أبوتين غدا شيكوتين بكا كانت ترجمني واي فرمات واللبي سانيتي في كالتي وان كاينيف جل كبرتي أبان غدا واللو مي ياد ساني مال جتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني أنا أبو أبوليان كينيا كان أمة كينيا أمة كراديمو أمة مسكينة ميديا ربحاني أمة وليندهان نوأكا أورومو مندوغو كتاكو توكوتي أبني نوهي أبوليان كينيا فارسو في أبدي بلسوما أبوليان كينيا كبجاران أدو إنبارمني أدو غرتو أورومون استاتو ترى مندوغو ترى هيو ترى odoo obboleeyyan keenya abaarsan ummata oromoo qalbiin ummata oromoo isin isheenne ijoollee teenya karrarraasanii ummata beela dararamutti jiran akka irraa nuu hiisiftaniis akka irraa gartee ummata keenya kanarraa nuu dhaabbattan afarsoo fi abdii bilisummaadha. waan kana nuyi akka manduggoo oromoo kutaa 11tti akka olomaa kutaa 11tti akka hayyoota kutaa 11tti qeerroon kaanee waan kana balaalfatuudha lafaa kaanee jirra. obboleeyyan keenya waan kana abaarsa fi wanni adda addaa odoo isinirra hin geenye waan kanarraa nuu dhaabbadhaan isiniin jedhan akka abbaa gadaa wallotti. assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. mee isinoo dura ta'an sikkoo mandoo maal jettan yaada keessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. oromoo kutaa 11 kama shaayika kama guddoo ka deebee mootuu asitti argamtanii wanni kun waan hin galletu bakka hin galleen galte jettanii nu wajji dhaabattanii har'a guyyaa har'aa walitti qabamneetiin rakkoo kana hiikuuf wajjin dhufne galatooma isiniin jedha. lammaffaaf rakkoon tun takka waan takka gurratti illee dhageenye arginillee hin beekne argameetiin hin jedhe waan bineensa irratti hin dalayne ilmi namaa har'a hidhamee bishaanii fi deebee mootuu dhugaatii dhabee biyyee fi wanni afaanitti naqaniitiin hin jedhan waan takka argineetiin hin jenne wanni kuni akka namaatittillee akka biyyaatittillee akka oromootiittillee akka islaamatiittillee waan ta'uu hin qabne balaaleffannee jirra. ammaan boodallee asiin durallee waan arginee jenne wanni kun nurraa dhaabatuu qaba. ilmaan oromoo tadeebee moowalloo taate qaama kenna ilmaan sikkoo mandoo taate qaama kenna rakkoon kun hiikkatuu qaba. ijoolleen sun hiikkatuu qabdi gadhiifamuu qabdi yeroo gabaabaa keessatti. rakkoon kun akka nurraa dhaabatu har'allee isin gaafanna guyyaa fuulduraafillee itti qabannee jirra. kanaaf lallabbii kenna kana asiin durallee hin teenne iyyaatiniin turre ammas dhaamsi kenna kun akka isin bira ga'u namoonni deebee itti gaafatama fudhattanii gadhiifna jettanii dubbattan ka akka hafarsoo ka akka deebee abdii bilisummaa namoonni birallee ka isanii wajjiin badii kana dalagan waan kana akka gadhiisiiftaniitiin hin jettan kabajaan isin gaafanna. sagalee teenna tana warri dhageetta walii dabarsaati ummata kana akka gadhiiftan isiniin jedha. wassalaamu alaikum warahmatullahi. dura ta'aa hawaasa oromoo kutaa 11 dhiifama wajjin duratti dhiyeessuu qaba. haguma miira keessa seene waan ta'eef dhiifama wajjin na offolchaa. mee maal jetta waa'ee yaada kana? bismillahi rahmaan rahim. dura dhiyeessijeetiin eegaa ture laakiin tana dhiifama sii godheetiin jira bira ta lammaffaati. tatta'aan tuunuti ka oromoo naannoo riyaad jirtu handaara riyaad jirtu wajji wal qabatee waan takka oromoo keessatti argamaniitu amma argame. hawaasa sikkoo mandootii fi arsii gidduutti wanti kun seenee walba gidduutti wanti kun seenee waan kun godhamu waan hedduu dhibee jechuudha. kanaaf jecha akka silaa isitti kamisa ture qaxaroon istirahaa qabnee qopheessinee kamisa ture jechuudha. wanni kun ooyetee daddartee waan isiin haala hamara deemaa jirtuufi guddoolee ulamaa abbootii gadaa naannoo tana jirtu waliin qabnee akka dhaban kun eegalamtu dhumiinsaa miti jechuudha. haasofne fuula durattis kamisa irratti qaxaroo qabannee amma immoo waan qilleensa irratti deemaa jiru kana qaama lamaan sooshaal miidiyaa gubbaa wal haasofsiisaa jiru. akka sikkoo mandottis dura ta'aa sikkoo mandot kennine akka wallottis dura ta'aa walloo abbaa gadaatti kennine sa'a 48 keessatti wanni kun akka hojii irratti bobbaatanii waan kana dhaabdan kamisaan duratti akka irratti hojjetan jechuu irratti manguddoon kutaa 11 ta oromoon qabdu ulamaa isiitii wajjin irratti itti amrii kennine dhaamsatti boonee jirra.
wanni jechuu qabu hawaasa Oromoo kan addunyaarra jiru nuti taa'aan jirru irratti sossoo'aa jirra isinillee nu gargaara inshallah wanni kun ni dhaamti waan juuf abdii guddoo qabna tafuula duraa irratti wal garra jechuu barbaadeeti galatoomii horii muti. Galatooma ammallee sheeka keenna kabajamaa fi jaalatamaa abbaa gadaa arfan qalloo mee isinis maal jettan dararaa ilmaan Oromoo ofii walirraan gahaa jirtan kanaaf yaada keessan nuu kenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلجن كي المان كي يوري قارا جيرو وري قرتي هريا كي سنجري فتنة رانا بطن فتنة قطان كتاكو ومن قطا قطاكو علمائيني في أبوتين قدا وري نفتي هالكن إذا هساوته. نمني مقرسا نمني فرسا يتني في نمني أبدي بلسما يتن وانت كا يهودا في نصارى المون ما ترى تندرجين المان أورمو غوتوت أورمو بيكوت أورمو سيكو في مندو ولو ولين لويتني وان كان دلقون فافا نتكونو تركان في فرن الكني ويا اسنتي اسن امونو تودو اسن ابارو المان كيني كان ادادان بكبكتي غوسمادان نتغوستكا لافيتكا ديغتكو مقاتكو اورمودا ساعه خلا ما خجتي ديدمي في افرجيا افرتم يعني ساعه خلا ما خجتك نغديفتن يودو اي بربادن دبين اسم دلقو جتنتوني اسنيمتي لميتي سنيمتي oromoo illee waliin balleessite maqaa oromoo illee waliin balleessite nuti isin abaarru waqtii illee waqtii jarjaraati akka ijoollee teenya nu gadhiiftan tarkaanfii nuti fuunee jirraa tabiraa walitti dhufnaa arrarraa eegaltanii halkan adaatirraa eegaltanii dhageessanii akka ijoollee teenya nu gadhiiftan tana isin gaafannaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamaa fi jaalatamaa sheeka keenna Sheek Muddiin Shariif